سياركف نبودي يوم سيارك ألسنتكو باتي ونيتو ولك يعني خنجيما ويوم قياني والله يا نبي سجل داني والله يا نبي سجل داني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel Sabboontuu Wallagaliidha. Jira bakka jirteetti nageenya Rabbii sin faana jiraatu. Annagaa kooti galanni Rabbii faa ta'u bakka guyyaa har'aa geessanii isiniin jedha. Akkasumas guyyaa Ramadaanaa dhufaa jira waan ta'eef warroonni natti qabamtanii jirtanii yookaanis immoo natti aartanii jirtanii asumarraan dhiifama naaf godhaa isiniin jechuun barbaada. Rabbiin dhiifama barbaada waan ta'eedhaaf dhiifama naa godhaadhaa, natti hin qabaminaa. Yoon isinitti balleesse, yoon isin gaddisiise jechuudha. Namoota baay'eetti yoon balleesse namoota baay'ees gaddisiisuu danda'a waan ta'eedhaaf dhiifama naa godhaadhaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni qodaa kana bitachuu barbaadanii kottaa bitadhaa, haalaan namatti babbareeddi. Kun baay'ee babbareeddi jechuudha. Moonyee moo qoccaa biyya keenyaallee hin jirti jechuudha. Warroonni buna tumachuu barbaadan kottaa. Saanii kanallee kan keekiin itti tolfamuudha. Gatiin isaa rakasa akkuma argaa jirtanii. Maashaallah hedduu tokko babbareeddi. Kottaa bitadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Waan babbareeddu jira kunoo. Kana dingata yoo namni keessummaan illee isinitti dhufee marqaa akkas marqaa fa'aa kana ittiin nama geessuu danda'u kan tamariitti irra guddeessa baay'ee tokko bareeddi jechuudha. Mi'a harakaataati jechuudha. Kottaa bitadhaa isiniin jechuu barbaada. Maashaallah kana fa'aa kan itti namatti bareedu laalame hedduu tokko babbareeddi wallaahi. Waaw tamariidhaa fi keessummaa jabaan yoo isinitti dhufee marqaatti marqitanii geessuudhaaf hedduu tokko babbareeddi jechuudha. Kunoo burcuqqoo kan shaayii kan gaawaa kun xoofiriyyaa babbareedduu ishee jira. Waa kun kan keekatti tolchanii hedduu tokko babbareedduu jira. Qodaan maashaallah. Kottaamee warroonni bitachuu barbaadan asii xalabadhaame biyya galuuf waan hin jedhuufiyyuu isinii bibbitee galaamee as keessa waan feetan xalabadhaan isiniin jedha. Waaw birrii 11 birriin isheellee rakasadha. Riyaala 11 jechuudha, guddoo miti. Hedduu tokko namatti tolti. Biradistiin illee biradistii babbareedduudha. Asiliidha jechuudha. Wanti jiru hundumtiyyuu wanta namatti toluudha jechuudha. Suuqa kana dhuftanii bitachuu hin dandeessu. Kana immoo fira bukee gaafa dhaxxanii mana firaa gaafa dhaxxanitti fayyadamtu jechuudha. Kanaaf yoo biddeetti namaa geessu ta'e marqaa namaa geessu ta'e hin qabbaneessu jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha.